Kanakooti dini ko malagoti ashama nageenya waaqayyo isin yaa baay'atoo obboleewwan koo akkam jirtu ayyaa nagaa keessanii ana obboleettiin keessan nagaa kooti galata waaqayyo bagee jiraattani bagaarra keessanii eegamtanii isiniin jedha isiniin jaaladha bakka jirtanitti warreen chaanaala keenyaa bookis immoo mana keenyaaf addisitan subscribe godha wayin immoo subscribe godha diimaadhuma salitti dhufesan gaxxuqaa ammas ballattoo bilbilaa fakkaatu qoxxuqaa kanuma bakka ofeetan immoo dhiisa isiniin jecha har'a isinitti agarsiifachuu dhufee jira laayikii tokko ilaala viidiyoo ko maana salachaatanii Yesuus ka'ee fuula koo wanti ni diddibaddee dhufu laata maal fakkaataa silaaf fuula kana laalan immoo viidiyoo koo laalan wanna baye sanatti itti goggodhu laata ingoradhu qoosaan illee qoosaadha har'a isinitti agarsiifachuu dhufee jira gammadee jira silaallee subscribe bitumu surprise ta'an ture silaallee lugar bacura akkatti surprise ta'u nabe kunis mana nama karma garaja kunis mana namaati walakkaa jirra akkatti surprise soorsaa na godhu dhabe jechuudha waan biraatti moofilatina wayna biteeti ati fillee mooneen harka cabacabaana eegaayii surprise qabdu naan jedheetu ture naa bitee fideefi viidiyoo akkatti ije koona hidhee surprise na godhu dhabe maalinna sagalee namootaatu jira jechuudha amma kanaafuu isinitti agarsiifadha waan naa bitee dhufe waaqayyo jaarsa akkanaa isin yaa keddu isin jaalladha takaffaa jedhame maanii dhugaa fuula koo maal fakkaata moo kaameraadha mataan gaaficha dhaabes kunoo hiikamuuf jira moofa'ee kalbayee narratti argitanii baga jiraattanii dhugaa waaqaa dhirsa gaarii isin yaa kennu inna garuu gammadu garuu malee soorsaanii jechuun surprise illee nama jechuun guutaa yoon dubbadde naa arrabsitu dubbaddu ofiisaa yaadee naa bitee toon yaadne an uffata qaba waaqayyoof galannaa ta'u dhugaa waaqayyoo tuffanni bishaan hin tuqine hun jijjira hundumtuu jira galanni Yesuusiif haa ta'u akka uqqadhee kun hobichaa laalinaan siniin jedha waamicha wayisi waama asumarraan torban lamaan sanbata dhuftu warreen Itoophiyaa galuuf jirtan torbee lamaan hojjetu dhuftuu isaa ta'u torbee lamaan lammaffoo dhuftuu isaa ta'u koota kristinaa moonee fi lidatiin mooyeetii waluma faana ta'e manni keenya ibboodha garaan keenya bal'aadha waaqayyoof haa galatu asuma keettan diggisa itti yaade dadhabee bakka itti dunkaana dhaabu sin jiru bakka itti maal godhu sin jiru waan ta'eef asuma keessattan hojjedhan siniin jedha carqii soorsaa naa bitee uffadheetuman jira sinitti agarsiisan alaala. Seeraan nalaalaa ishee nan agarsiin hammarraa waaqayyo namni waan maqabu walitti agarsiifate gammada amma immoo barrii mul'ate tigisti uffata tokko isinitti agarsiifachuuf ofirraa baasee isinitti agarsiisuu barbaanne kaashinnoo jechuun laala kootiidha kuni bibbii qaba yoo fokkisee asumatti kan isinii waraabaa intini lafa tuqaan biraafi miti maanni egaan beektu iddoon kaamera baay'ee wanta shakkii jechuu dandeessu dura takka haalli gahaa jireenya mana dhiphoo hin beektu sinu gurdiidha manni dheera gurrii ilaala